السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور الخواجم تكناتوب. كنت كجنو سلام عليكم يا خنجل لا كانوا نركيز ناقوي سنين جتشادا. إيجا كم بيكمو حلقة دا نسرون بوليسا وقالوا أسكرا بيتنا في لته نودفه بكم تجرو كنا نمني بيو نايلي جارتي خدير مله نمني تقولن نمني بيو كنجرو نسروني سيمبيو إنسوفو سارنتاني bakkan tujuh kana akkamitti akka inni arkatee dhufeen na dhibee garuu arrantana naafi kadiris eega halkan yeroo san fiinee mana sanirraa baane ga'an karaa biraatiin maqee innillee karaa biraa maqee arra gartee kan deebi'ee nasruun isa qabullee yoo kan ta'u taate tan qabsiifte jaartii isaati ammoo inni osoo kan dhiira ta'u taate poolisaan na barbaaduu fi kana dhiisee angaafa inni Khadiir obboleessa kiyya qabee harkaa qabu poolisaan barbaadan turre matuma kiyyaanin deemee baase. Inni immoo har'aan tana poolisa fudhatee poolisaan na barbaadee bakkaan hin jirutti na dhufee poolisaan dilas mana keessan wariyee waa hedduu nu godhee ture. Garuu hin badduuf inshaallah fuula dura inninis waan itti dhufuu taa'u arguuf teessan. Arranni toltuudhaan dalagee jeeti waan san hunda godhe. Maaliif silaan akka dhiiraatti dhufee dhiirummaadhaan gurbaa san baase dhiiratti hin beeka. Akkamitti inni mootummaadhaan dhufee waan san hunda godhuun ani hedduu takkaan ifna tuffachiise. Sanirraa immoo arraan tana wanni hedduu takka na yaachisu jiru. Inshaallah ani bahee mataa kiyyaanii poolisaa miti waan fedhallee fudhatee osoo dhufe baane alillee yookaan baafatee galfatu taate inni mucaan sun harka isaanitti deebi'ee dhiiroo jechuudhaatu na yaachisu jira malee waan biraatii miti. Inshaallah dhiisallee rabbaa eegu bilbilli isaanillee yeroo san shaanallee qabu jaa. Wallee dhaamee yoo gartee isaan harka deebi'ee isaan harkaa fuudhanis bilbilli isaan habuu didee ilaa ammaa irratti bilbilu jira. Saniifuu aliin illee kaatee eega galee ol bahee viidiyoo gubbatti babbarakachuu eegale. Gaafan harka jiru akka inni jechuu ture akkuma isin agartan viidiyoo gubbatti ani nasruma sanuu isin wajjin qabee tumaa jechuu ture. Garuu arraan tana gartee deebi'eeti akka waan namni viidiyoo sanuu hin agarreetti if dhaaduu fi kana keessa ture sarichi dhiirti guyyuma sanii akka dhiiraatti silaa humniti arraan tana inni galee haasa'uun suni gaafa san isa baafti. Ani osoo nasruunuu dhufee poolisaan baasuun duraan jibbee miskiina kana maaliin irraa ajjeesaa jee firraa gadiin dhiisaa jee ture. Ammoo inni akka waan garteemi humnaa fi maal garteemi if dhaaduu takka haasoo keessa fiti. Takkasitti inshaallah hordoftoota kiyya du'aa uumanuuf godha mucaa san qofa rabbiin isaan harkatti hin deebisiin Kadiiri. Tagara biraa inshaallah gana walumaanuu katti dhufnu ta'a. Nasruunis hin bahu. Arra inshaallah rifaatuu inni edan na rifachiise san jalaa'u hin bahu. Ganaadhaan dachaadhaan irraa kafaluuf ta'a yoo boolla qotatee seenee qofa. Isaa fi aliinilleen inshaallah lamada rabbiin harka kiyyatti yoo deebise ni ajjeesa malee hin bahu. Akka kanaan duraatti garaa laafuun hin jiru. Miskiina jeetiin garaa laaffadhee Kadiirillee isaa itti ceehu isaa uleedhaan itti fiigu irraa dhorkuu ture. Maaliif kanuma Kadiir obboleessa kiyya kan miidhame san ta'ee ammoo isaa uleedhaan itti ceehu akka malee miidhuudhaaf itti fiigu irraa hin dhorkuu ture. Maaliif jennaan nama dhabuu isaa harkeetiin osoon nama qabu taate gaafa san jala deemeetiin miidhaa isaa sanirraa oolche. Laakiin waan oolchillee qabu wantoonni miidhama san jalaa isa baaftillee waa nan jechisiiftu tun eegaa nanuu jibbee gadiin dhiisa jee poolisaan ceceeyaa. Alhamdulillah egaati rabbiin poolisa san jalallee na baase. Anis kunooniin jira. Inshaallah ammoo fuula dura
dachaadhaan irraa kafalamuuf teessi. Ta'a akkasiiti innilleen haniin akkasitti dura dhaabbachaa ture. Miidhama isaa san dura dhaabbadee Kadir irraa qabaa ture. Achi dhaqee babbarakachuu eegale. Innilleen saalfatu hin qaanfatu. Akkasuma godhee kiyyaan gurraachi san gartee gabaabaa maarii san hin faan jeetiin maa haasawaan taane tokko haasawuu eegale. Inshaallah rabbiin harka kiyyeessi deebisuuf ta'a Ali. Dheengadda gaa akka miskiinaatti gizee maramtee boochu. Imimmaan dhiiraa na gubaniitiin dhiira ta'uu keetiif jecha Kadirillee sirraa dhorku ture. Maaliif dhiirti gizee boochu nama rifachiifti. Anilleen akkasuma osoo na taate jeetiin isallee sirraa dhorkuu ture akka nama tokkotti dura dhaabbaddeeti. Garuu eegaa asii galte haasonni ammeenyaa iddaaddiidhaan wal qabatee kanatti jechitti haasotte sun inshaallah fuula dura haasi baasu walitti deebuun kiyyaa fi hin hafu yoo lubbuun jiraadde. Atilleen inshaallah urmi si adeerisu walumaanuu urmi nu adeerisu isin hunda siistee nasruuniisi achi asitti yookaan duutiritti dhufuu baattu taate wal arguuf teenyu. Isinirraa hin ba'uuf ta'a. Dhiigoo obboleessa biyyaa caalatti namni silaa irraa ba'uu fedhuu fi kan akka malatti na godhilleen nasruudha malee Aliidhaa miti. Sanumaaf hin gaafa sanillee garaa laafee fi tureen Aliidha. Amma immoo nasruun inshaallah rabbii wal nu qunnamsiisu ta'a rabbii wal nu qunnamsiisu gaafa sana immoo wanni kamma arraan tana gartee Aliin osoo miidhamee yaasuutiin faan basiidhaan na biratti. Isa immoo lubbuun hin dabarsuuf ta'a. Nasruu arrallee na jala hafuu didee anuma jala deemu jira. Akkuma isin argitan kanatti na barbaadu jira. Tanaan duraas sababa ilmoo isaattis quba qabdan waan irratti ani ilmoo isaa illee fuudhee achirraa jalqabee eega jaartinti isa bira sokkiterraa jalqabee ilaa irratti nasruun takka tolarran jiru na barbaadu jira. Garuu haati waan inni irraa na barbaadaa jiru naaf hin galle. Arrallee eega kan na jalaa hafuu jiru taate isinillee gamanumaan akkanaaf hubattanii barbaada. Naaf nasruun inshaallaatiif fuula dura walitti dhufu. Innis dhiira anis dhiira abbaa irraa aansu isaaf beeka. Laakiin immoo hanga humna tiyyaatii fi abbaa haqaa rabbiinuu ni beeka. Inshaallah ni akkaan injifadhullee ni beeka. Maaliif inni ani ittiin mayne sababa jalqabarraa kaase waada Oromoon waada eeggadhaa jetti waada isaa ittiin dabsine waada tokkollee kan inni itti dabsine qabu jalqabarraan karaa suduudaatiin akka aadaa teenyaatti manguddummaadhaan gaafachuu ture. San dadhabamteeti hanga dubbiin tun achirraa kaatee deemtee ilaa bakka tanaa geessee jirti jechuudha. Amma immoo fuula dura ajjeechaa lubbuu namaatiif deemti. Anaas ta'ee isaas ani immoo roorroo irratti lubbuu tiyyaan itti dhaba malee caljeen taa'u innilleen akkasuma. Kanarratti immoo inshaallah gaa kamo'atu rabbii tokkicha qofaaf beeka. Ani immoo haqallee itti dabsaan jiru ilmoo isaallee akkaan fuudheen hin miine. Takkaan miine hanqaa nama isii gargaarullee godhuufitti yaadeetiin ilmoo san hanqa silaa dandeettii xiyyaatti tajaajiluudhaan ture. Garuu ilmoo sanillee dirqiidhaan kanarraa fudhatan qabu. Takka dirqiinarraa fudhannanii jaaladheetiin galche. Arraas boruus Aliin achitti deebi'ee babbarakatees walitti dhufuu teenya hin turtu yeroo gabaabaa keessatti. Afaan arraan tan achitti deebitee haasoo akkasii san haasoo itteeniin gaafa dheengadda achi teessee boochee nasruu si wajjin hin qabee khalaas nasruu dhiiseetiin jira jettee waywaachuu turte san irraanfatteeti kana hundi jammarte. Abshir siif hin baddu akkatti takkanaati gaariitii eegaa hordoftoota kiyya nasruun bakka duraan jirru irraa foolii isaan nu ari'een isin jechuu barbaada.
alilleen bahe akkaan ta'us akka malee ta'us bahe inshaallah an sandurallee isa baasuudhaaf akkaan fiidiyoo marallee argitanii jirtanii humnaan hin baafne arraan tana gaati dheengadda akka jaartiin katir naayiliin nu bira dhufteen nagoonni kun hundi uumamte namni tokkollee namni bakka san beekee waan kana hunda isaaniif bakka nuti jirru hime hin jiru yoo isii taate malee ani kana dhibbatti itti amana fuula dura anaa fi naayiliillee waan wal goonu arguuf teessanii taakasiitii fiidiyoo tana hanqa dhumaatti daawwadhaadha laayik sheer godhuudhaan nasruu fi alii biraanillee naaf gayaadha haqa fiidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa turaan jechuu barbaada galatooma.